ها سوين يكون سلامان نتاسها مو كابو مانا ماكيتي mana qarri itti walgee dachi ijaarrate isin dhara qabdee jechuufi miti dhara achi walgee haasoyni kee kun inka akka asi taasa'amu kun silaa mana maaki taasa'ame jinni mana sanii ba'a wallaahi ati mana haka maama bayaanillee yoo cidhe himuu dandeetta abbaa feete sodaattu ani si beeka waan ta'eef haka dubbii tanallee akka asin lafa keettatti himuu dandeetta hattootallee himuu dandeetta waan ta'eef gizee maakiin mana oromoon qoy naanis maame dhugaa hima jee ugamee qamuutirraa kanan tur achuma seenneti firoomsa ni dubbanna rakkoo maallaqaa ta'u mucaa teenya ni bitanna akkatti qabdanii fi waan geessite san araba sanuu narra fidi araba na dubbisa taakimallee ni goona sibiila haarawallee isatti erginaa fi arabni wal beeka nu balleesse jennaani naafsitu dubbisa muzambili lakkoota arabaa keessan ergi keetis ergi amma walirratti siidhaa jeen amma keessan si erganaan jeeti hoggaan ammanarraa gabbu'e yeroo nan ol deebi'e keessana darbaa turan yeroo immoo waan kana dubbannu haasawaa furmaata barbaannaa jetteeti maakinu yeroo meeqa muutiin irra qabdee naamutee jejejinuun jan nuti hin beennu qilleensarraa firan qabnu dhugaan lafarra jiru kana bakkitti dubbattu hin jiru paaraalii mana keetittu si dubbisa bakka maame dhagee kaasirratti ani waa tokko yaada qaba ijoolleen teenya kuma sadii hin azirtan akkuma asit dhugaa jaalatan kana bakka biratti illee dhugaa jaaladha itti qullaa rabbakum gizee maakii mana bante dhugaa maama bayaanii fi dhugaan kunillee dhugaan hattootalleen haa mul'atu yoo barbaadan namni dhugaa dubbatu maama shurrubbeedha gizee maakii mana bante mana maakii jalatti shurrubbee qofa barreessa maama shurrubbee qofa barreessa bakka jarri waan kana itti haasa'u wanni isin barreessuu qabda maama shurrubbee qofa gaafa san maama shurrubbeen ol baasee jinnii tana mana sanii qulu Allah yaasuu danda'a haqiiqayyatti wal khudirijiina barreessa kiyya dhugaan jiru kanu lammaffaa irratti qoy maame muutirra jirta maame lammaffaa irratti ani lammaffaa irratti dhugaan jiru kana mana maakitti gizee waan kana jedhan namni maallaqa irraa kafalellee maama bayaan namni asirraa galchee haqa isaa baaseef shurrubbeedha mana maakii jala shurrubbeen qofti barraa'uu qaba lammaffaa irratti ani eenyuun dhiifama gaafachuu barbaade beektaa ya ka shurrubbeen achi dhaqee dhugaan achitti haa baatuu fi asi dhugaan baate oromoon maakin hayyeeshi lammaffaa irratti hayyeeshi lammaffaa badiifishi ballee saddisaa dhiifama naa godha kan saadii kan urguddatinu zulmii dhala dibbo zulmii qofa sigala jarrummaan fooloo urguddate kunu jara biyya bulchuu miti zulmii nurra dalagee zulmii deeggara ana biyya amma kaadiree ganda kennatti ijaaree maa mana narraa buqqisaa jira jarruu kaadiree ijaaree hattuu waliin hattuu barbaada asitti sigala ni bo biyya amma deebish malee abdisaa dhugaa jirtani hojjaddaa nuti illee baay'ee lama bitee dhiifama naa godha oromoo jala jirtanu dhugumatti dhugaa jaallattu yoo ta'e dhugumatti nama sabaaf dhaabbatu jaallattu yoo ta'e namni kumni tokko kumni lamaaf dhibbi shana nu nama sabaaf dhaabbatu jaallanna warreetti warri oromoo qulqulluu bicheen la warra yaani jira geeffadha la abdiyya dhiifama asin sawarada video irratti dagaati tokki shurrubbee kana nu guddisa nama sabaaf dhaabbatu guddifachuun kabaja ayye ifama abdiyya ki zamanni amma ummanni kuni anaafsi dabalatee nama kuma sadii kana dabalatee qilleensa ta'e si jaallata hookaa bifa kee waan intinaa kee jaallata malee waan ati haasoftu waan ati dubbitti gootu hin deeggaruus hin jaallatus hin beekanis silaa namni ana namummaa kiyya yookaan malkii kiyya yookaan waan an sii godhe son taane dhugaa kiyya waan an godhu dhugaa tahuu dhara tahuu san laalee san deeggaruu qaba namni keenya waanuma si jaallatu qofaaf waanuma abdiyyee jaalatan qofaaf bakka kan waanuma maammee jaalatan qofaaf kan waan an godhaa jiru waan an bukeessa hin ilaalamu. Maammee waa xiqqoon isinirra buusa waa xiqqoon isinirra buusa ilaa himmi ofti dubbachuu. أنا نتمو نما الله والله جرنا واتكاجر أما وهي وان إسن إيادا نسيني ومدو بيجايبا
mucattii sanii miti jechuun warri 30,000 fi 40,000 sun mucattii sanii miti. Wallaahi maamma bayaan osoo har'a maamma shurrubbeen galchi dura barre qarshii 19 turre jira akkaawuntii isaa qarshii 19. Osoo guyyaa lama oolle wallaahi maamma bayaan ajandaan ka isaa ta'a. Mucaan kun illee maraata. Barruguma maaliifii jedhe namni kun akka inni itti miira keessa gale akka inni itti nama dhugaa tokko dhiira laal dhiira dhiirummaa qabdu yeroo waan sanin godha jetteeni yeroo sanitti yoo hin goone dhiirri takka hin maraatti takka of ajjeefti. Dhugumaa dubbiin kun. Mucaan kun namni kun ustaazni kun biyya keessa taa'ee riyaala 5,000 fuudhee ka warri asii har'a bilbila cufataa jiru obboleessoo warri hawaalaa buukii keessa dirjii sayyaaraa keessa riyaalli 30,000 jiru. Siigalee bilbila cufataa lama ani iccitii baasuu fi dhugaa tana dubbachuu hin jaaladha na dhukkuba yoo isiin dubbate. Warri ustaazonni kukubbaan yatakabbaran kunniin ijoolleen afaan qaqallatti nuu arrabsitii namni irraa dhoorgu hin jiru jarumaa ishii jennee jala deemnaa jedha. Bar rakkoo nuu filaa jirani. Ummanni rakkoo filaa ta'e. Takki amma ijoolleen gastii isa yoo bilbila lama qabaattan deema laala. Tishaatii kana wanna ajajan keenya dabaltiin kana muka huddumna inni ofirraa dhoogina miidiyaa fi lafarratti illee. Kana jiloo yoo na wali ammaraachuu edda yoo na wali maraatte. Wallaahi maraadha ofirraa dhoorgaan. Dhiisi mu eenyu fatti waan sirnaa dubbatu. Amma dhaggeeffadha amma bayyaan waan jettoo hin gabaabsi jiloo hin gabaabsi leenca kee isinii gabaabsi maammisha asii gabaabsi tokkoffaa gastii bakka itti dhugaa kana haasofnuu fi bakka itti dhugaan tun baatu nuu qopheessuu fi ajandaa kee wallaahi ani hedduu si hordofaa beeke ati geematee waa funaannatumaa fi malee rakkoo Oromoo kana qarreeyyuun geettuun beekaan qarri ilaalan geettu daangaa deddeemteetu waan si kolfisiisu kolfitee waan kan biraa deemta cinqiin dandeettu ati ijoollee firii wayiiti. Siigalee ijoollee Jabuutii na fakkaate wachis ilaalu Jabuutitti ci keessatti turte. Innaa kanaafi birri achirra galle ragaaf laaltaniimi an birri achi dura jirtu laale birri 19 Itoophiyaa keessa taa'ee birri 19 akkaawuntii jira. Laal kana namni kun guyyaa boruu salaatan dhiisa iftaan Imo ijoollee keessaa biloog godheetuma kararra deemee lola poolisii qaba mana hidhaa gala. Gaafsanillee makkuushiif usmiyyaan kennaa fi muzeeffaattillee asiyaaniituma wannaa kenna jedhanii oowwu jedhan. Ani Oromoon jahannam osoo lafa gubbatti ol ba'e ufiitti wal nayti. Akkama yaafteetuma ufiitti wal nayti. Guys dhiiroo waan kana keessaa baya. Sijjammar ani yoo duuba deebitee laaltu maammee beekta sammuu qulqullu yoo duuba deebitee laaltu ajandaan kun waan itti qindaa'ee. Kanan fidannee kalaata deemee ture mee carraa naa kenna nan bu'aa obboleeyyan dhiifama. Nullee isa baannaa amma galatoomaa fatii waan dargatoon hin taane waan kamuu nama ifaadhaan nama baay'ee ture nama 30 ol ture nama qixxaatii xiqqootu nu jala ture amma Ante maammee qoy. tuni wanni gama geeffadha maqaan mucattii kanaa waa'ee birrii isheeti maama bayyaanii wal qabatu wanni ka'e shurrubbee dhaamse abdidda gama maama bayyaaniin qabatee mucattiin tunis keessaan haftu. Sila ajandaa maama bayyaantu isatuun gadi baha akka edanni gubatee akkasitti ijaba baasee gubatee lolaa ture sanitti maama shurrubbee osoo kana kanaan jedhin dubbiin ta'in hojiin nu kan nu qabbaneesse maama bayyaanillee akka inni hirriba rafu godhe
galatoomi hawaasni jala jirullee galatooma jedhani isinillee warri dhugaatii kirtan galatooma warri dharaatis dharri teessan olteen bultiin isinin gara haa galtu makiinaa fireeniin qabne isinin haa taatu galatoomaa isin jedha akkamaatti waa'ee mucattii immoo asliin faala eda haasaa turanii wanni sun jedhan akkamaatti naa fudhatamee jira hawaasni baay'eellee waan san fudhatee jira mucattii miidiyaa olii gadi fiffiduu osoo hin taane bifa saniin tasgabbeessanii waan ishii barbaachisu biyya kana keessatti namni waraqaa malee ol bahee socho'uun ishii dubartiitii miti dhiiratu baay'ee ulfaatee namni keenya rakkoo kee jira yoo dandame ammas nama taatan waan san godhaa fi ammas soota karoon umne waan san godhaa fi sunis ollee bullee kalaallu ta'a mucattiin hafuuraa fudhattu jeniiti kalaallu ta'a waliin as jirra ammaaf Mahammad Shurrubbee galatoomi akka dhiiratti waan namni 3,000 guyyaa ture sun hin godhama jedhee yaanne akkuma warra kaanii afaaniin keessa na dubbisi akkaawuntii naa ergi jedhee hoggaan Mahammad Bayyaan akkaawuntii itti erge jalaa miliqa jedhee osoo hawaasni si eegu risitiidhaan ragaadhaan fiddee agarsiiftee Mahammad Bayyaan qalbii isaa gad dhaabde uummata rakkataa ture gad dhaabde gama mucattii sanaatiin illee waan ishiidhaan maqaan ka'uu irraa qabbaneessite fayyaa nuu ta'ii nuu jiraadhu umrii dheeradhu kana caala waan sin jennu hin qabnu gammachuu Mahammad Bayyaanii fi warri mucattii sanaaf rifate akkasuma mucattiin tuni gammachuun isaanii qofni si ga'a ulfaadhu thank you so much galatoom waan biraa immoo warra 1700 garee 2000 jedhu mucaan qeerroo sun akka kiyyeetti namni dhageessanii badii tokko hin qabu nama argisina warri mucaan sun badii akka hin qabu ofii miira kee galchanii duriyyee arrabsiisanii qanillee 2000 itti baasii jechisiisan malee mucaan badii hin qabu mucaanis waan godhe hin qabu mucaan sun akka maammetti machitaa mucaan sun isiif gaariidha mucaan sun taheefi jira mucaan san jajjabeessa isuma saniyyuu mucattii tana bakka godhuu fi warri ishii gargaaruu barbaadan immoo akka idaa siliin jedhetti gaafa waamamtan gargaara akkaan dhagayetti gaafa guyyaa 30 jennatti fakkaate waa'ee dhimma kana gaafa guyyaa 30 sanii geema haadha shanii takka jira meebii dabarsullee danda'anii I don't know kanaafuu kaa'u kan waliin arginu ta'a kan jalqabarraa kee Mahammad Bayyaanii wal qabatu fi mucattii wal qabatu qabbaneessee jira Mahammad Shurrubbee thank you so much galatooma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dhiifama. Xiqqoo waan muddamuuf dubbadhe carraa osoo naa kennitanii bareeda natti tola. Si kennina waa'ee maalirraa carraan? No, waa'ee mamaan makkanarraa malee ani carraa wanni dhimmaanee waan